Anaaf wanti ulfaate isiniif salphaa ta'uu ni danda'a. Garaan aadaa burreedha mootasii dabeessas baata kaanachi goree kaanisas goree gargar facaane keenya mallaata jedhimee dabalimee. Ani kan jiraadhu biyya ambaa keessa maqaan gabaa Jeekoos MB jedhama. Harmeen koo yeroo hundaa yeroon bilbiluu fi maaliif biyya galtee yeroodhaan bultii hin ijaarrattu umriin ni darba jettee natti dheekkamti. Otuu ati dhuftee bultii ijaarrattee ani bariisaa du'ee ofitti hin gaabbu. Obboloota kee si quxisuu jiranillee sittin abdadha naan jetti. Anaaf garuu harmeen koos haa ta'u maatiin koo hundinuu wanta anaaf hin beekne waan tokkotu jira. Bara 2001 umriin koo waggaa 9 yeroo ta'u obboleessi koo hangafaa magaala keessa taa'ee waan baratuuf harmeen koo qofaasaa akka inni hin taaneef harka koo qabdee itti na laattee akkan isa bara galu na goote. Anis guyyaa sanaatii kaasee obboleessa koo hangafaa waliin hanga umriin koo waggaa 14 guutuutti isa waliin jiraachaan ture. Obboleessi koo garuu yeroo yerootti dubbii namootaa dhagahee amallii fi haalli isaa natti jijjiiramuu jalqabe. Kanumarraa kan ka'es adabbiinsaa reebichaa fi akka hin taanetti na rukutuun qaamaa fi xiinsammuu koo na madeessuu jalqabe. Torbee torbeetti harmeen koo nu ilaaluu galaa fiddee waan dhuftuuf ittan si hima yeroon jedhuun isheen deebitee waan galtuuf yeroo isheen galtu lubbuu kee nan baasa jedhee na doorsisa ture. Wantan ani hin goonee fi hin raawwannetti akkas na miidhuunsaa umurii ijoollummaa kootti baay'ee natti dhagahamaa dhufe. Amalli koos jijjiiramuu jalqabe. Wantanni natti dubbatuu fi natti dheekkamuufis deebii isaaf deebisuun jalqabe. Innis waan kanatti intalli kun akkam garaa na qabatti jedhee dheekkamsii fi reebichisaa irbaata haadha manaa durii akkuma jedhan galgala na tumuu jalqabe. Kunis isaaf amala isaa yeroo hundaatti ta'e. Icciitiinsaa anaaf galuu baatus obboleessi koo namoota biroo biratti baay'ee jaalatamaa fi kabajaa fi sodaa guddaa kan qabudha. Namoota umriin isaanii isaa ol ta'aniifillee ilaalchaa fi kabaja guddaa qaba. Manatti yeroo deebi'u garuu bineensa natti ta'a. Umurii ijoollummaa koo kanaanis obsaa fi jaalalan isaaf qabu na fixachiisuu irra darbee guyyaa tokko galgala keessa manaa kaaseen na darbate. Maatii keenya keessatti dhageettii anarra kan qabu isa waan ta'eef bakki galmi koo guyyaa sanarraatii kaasee gaaffii natti ta'e. Anis gara magaalaa hoolotaa deemeen bilbila hiriyyaa harmee koo kan ta'e tokko yeroo ijoollummaa koo kanan qabadhe magaalaa Finfinnee kiiloo 6 kan jiraattu irratti bilbileen ani intala aadde abaluuti. Magaalaa Finfinnee waanan dhufeef na keessummeessuu dandeessaa jedheen ishii gaafadhe. Isheenis harka haadha keerraa nyaadhee dhugeen akkam sin keessummeessitu jettee bakka jiraattutti na waamte. Anis tole jedheen mana ishee deemeen isheenis guyyaa 2 booddee mana namaa na galchite. Anis mana namaa keessa waan hundumaa danda'ee hojjechaa otoo hin jiru mindaa naaf kanfalan dhiisanii barumsa akka na barsiisaniin gaafadhe. Dubartiin hiriyyaa haadha koo mindaa koo qarshii 100 keessaa qarshii 10 waan argattuuf siif barumsi maal siif godha? Harmeen kee ijoollee baay'ee qabdi, yoo baratan isaanuu ishee ga'u. Kanaaf afaan kee cufii hojii kee hojjedhu jettee akkan ani hin baranne na dhorkite. Anis guyyaa sanaatii kaasee hojii hin hojjedhu jedheen mana sana keessaa ba'ee magaalaa hoolotaa keessas hojii xiqqoo argadheen hojjechuu akkuma eegaleen magaalaa Finfinnee keessa hojii fooyya'aa argadheen mana kireeffadhee hojjechuun eegalee. Naannoon ani jiraachaa jiru namni ani beeku tokkollee waan hin turreef jireenyi na jibbisiise. Biyyatti galuudhaaf obboleessa koon sodaadhe. Maatiin koo qabeenyaa fi humna guddaa qabanis kana hundumaa immoo obboleessi koo waan to'atuuf yoon biyyatti deebi'ee gale akka inni dhahee na ajjeesu waanan beekuuf innis mana hidhaa galuu isaarra anis du'ee awwaalamuu koorra asumatti rakkachuu naaf wayya jedheen magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu koo ittan fufe. Haaluma kanaanis turtii booddee mucaa biyya koo ijoollummaatti waliin beeku adaadaasaa waliin naannoo ma'aniin jiraatu waliin bare. Mucaa kana waliinis waliin baanee waliin galuu jalqabne. Adaadaasaa dabalatee namoota hedduu magaalaa Finfinnee keessa jiraatan waliinis wal na barsiise. Namoonnis anaaf isa akka obbolaatti nu ilaaluu jalqabanii. Amalli isaas dhuguma obboleessa koo hangafaa sana fakkaata. Akka obbolaattis na waliin haasa'a. Guyyaa tokko garuu nu gidduutti waan hin karoorsinee fi itti
yaanni tokkotu uumame. Inni durumaa itti yaadee waan qophaa'eef isatti homaa tokko hin fakkaanne. Dubbiin akka har'aa waan hin taaneef kaleessa kabaja ofii dhabuun sibiilillee cininamee waan kakatamuuf maatiin keenyillee waan itti qaana'ani ture. Anis dubbii kana sodaadhee afaan koo qabadheen magaalaa Finfinnee qaanii koo baattadheen jiraachuu itti fufuu eegale. Guyyaa tokko fira mucichaa kan taate shamarra ana waliin hojjettu tokkotti waleen waluma ka'edhan maqaa isaa otoo itti himin waan hin ta'e hundumaattan hime. Isheenis waan hin ta'e hundumaatti na jajjabeessite. Otuma jennuu aduun baatee otoo galtuu duruu qaamni koo furdaa kan ture ammas itti dabalee furdachuu eegale. Intalli kun ofii qal'oo taatus ati maaluma nyaattee akkana furdatta jettee gaaffii naaf dhiyeessiti. Anis waan nyaadhoo hinuma agarta jedheen deebii deebisaaf hin ture. Haalli furdina koo baay'ee dabalaa waan deemeef anaa fi hiriyaa kootti gaaffii ta'uu jalqabe. Hiriyaan koos bakka hojii otoo hin jiruu naaf bilbiltee tarii wanti suni uumamuu danda'a jettee gaaffii naaf dhiyeessite. Anis yeroof itti qoosus naasuu cimaa natti ta'e. Kanumaanis galgala isaa mana yaalaa deemnee yeroo laalamu daa'imni gadameessa koo keessatti akka uumame natti himani. Anis waa'ee obboleessa koo irratti jireenyi koo akkas ta'u otoo of irratti hin gaddu ofiinis deebiseen akkas of godhee jedheen baay'ee natti dhagahame. Hiriyaa koo waliinis ulfi kuni akka bahuu qabu battalumatti murteessine. Tarii na dhukkubee namoonni narratti beekuu kan jedhuunis ulfa sana baasuuf gara magaalaa hoolotaa mana yaalaa ani beeku tokkotti hiriyaa koo waliin ganamaanin imale. Haa ta'uutii garuu doktarri na yaaluuf dhufte gaaffii biraanaaf dhiyeessite. Namni namumaa jabaasaa ta'u daa'imaa beekaasaa ta'u wallaalaa kunoo hodhuma qasii kana anumaan na ajjeesi. Lubbuu kana gadameessa kee keessaa si waliin baasurra lubbuu koo maqasii kanaan otoo dura naaf baaftee nan filadha naan jette. Anis bakka hojiittiyyuu sibiilli yoo harka koo muru wanti biraanatti waan dhagahamuuf ani siin ajjeesuu hin danda'u jedheen otuu isheen dubbattee afaan isheerraa hin fixiin harka hiriyaa koo qabadheen gara magaalaa Finfinneetti dhufe. Yeroo tokko tokko makmaaksa maatiin keenya makmaakan yaaduunis ni barbaachisan jedhe. Daa'imni akka carraa isheetti guddatti ijoolleenis qabeenya waaqayyootiin jedhe. Hanga da'umsi koo ga'uttis hojii koo itti cimeen hojjedhe. Mucaan na ulfeesse sunis kan garaa koo keessa jiru kan kootii yeroo jedhee na gaafatu anis haala inni itti na gudeeda waanan beekuuf lakki kan kee mitiin jedhe. Innis yoon balleesseera ta'e dhiifama jedhee na gaafate. Namoonni abbaan daa'ima si ulfeesse eenyudha jedhanii yeroo na gaafatan balaa konkolaataatiin lubbuunsaa darbe jedheen itti himaa ture. Rabbis na gargaaree intala dubaraa maqaan milkii jedheen moggaasee fi tokkos nan argadhe. Ergan mucaa argadhe garuu qormaanni koo daran natti ulfaachaa dhufe. Bakkan ciisutti nama na wal'aanuun dhabe. Imimmaan harmee koo ganamaan akka haadhaaf abbaatti gorsitee na guddistetu na qaqqabin jedhe. Anis daa'ima koo waliin waan nyaadhuu fi mana kiraa kaffaluu waanan dhabeef mucaa koo guddifachaaf laachuuf hin murteesse. Guyyaa tokko tokko jaartii qaama hir'uu mandara keenya keessa teessu bira taa'een nan haasa'an ture. Otuman haasa'us jireenyi waan natti ulfaateef daa'ima koo otuu garaan na diduu guddifachaaf laachuu akkan fedhuttan hime. Jaartiin kunis baay'ee waan naaf gadditeef daa'ima keef waan aannanii fi uffataa na bira kaawwadhu anaafis gatii bunaanaa shallagii deemii hojii kee hojjetachaa oolinaan jette. Anis tole jedhee gammadeen daa'ima koo ishee bira kaa'een hojii koo hojjetachuu jalqabe. Otuman hojjechaa jirus guyyaa tokko daa'ima koo jaartii biraa fudhachuudhaaf yeroo mana isheetti goru maaliif biyya Arabaa deemtee hin hojjetattu jettee na gorsite. Anis haallii fi akkaataan isaa natti ulfaatus yaada sana naaf laachuu isheetti garuu baay'een gammade. Guyyaa sanaa kaasees itti yaaduun jalqabe. Obboleessi koo kutaa 12 fixee yuunivarsiitii deemuuf torbeen tokko akka isa hafes nan dhagahe. Harmee koo waggaa 3 guutuuf ija ishee waan hin argineef obboleessi koo gara yuunivarsiitiitti yeroo deemu waraqaa eenyummaa piroosesiif baafachuuf haadha koo biran deeme. Haadha koos dubbisee suuraa koo sitti laattadheen torbee 2 booddee isaanis waraqaa eenyummaa koo naaf erganii. Anis piroosesii isaa jalqabeen piroosesiin jiru hundumaas dafee naaf xumurame. Garuu daa'ima koo eenyu bira akkan kaa'u ammas gaaffii biraa natti ta'e.
sammuu kootti waan tokko natti dhufe. Deemeen mana haadha koo balbala isaaniitti gataa jedheen nan yaade. Haa ta'u malee garuu tarii sareen na jalaa fudhattee mucaa koo nyaatti ta'innaa jedheen garaan koo na bawwaate. Mana keenya isa magaalaa jirutti balbala irra kaa'ee badaa jedheen ammas nan yaade. Haa ta'u malee dargaggoonni waan manicha keessa galaniif dafanii hin galanii ta'innaa jedheen hangasitti qorri mucaa koo na jalaa waa godhate innaa jedheen ammas garaan koo na dide. Dhiphina koo kanas jaartii qaama miidhamtuu mandara keenya keessa jirtuttiin hime. Ishiinis jaartiin eenyummaa ishee hin beekne yaa garaa dhalaa jettee naaf gaddite. Hamman lubbuudhaan lafa kanarra jirutti mucaa kee siifan eegaa. Ijoolleen biyya kees dhufanii akka ilaalanitti himi. Atis achi deemtee mucaa kee hin dagatiin jettee jaartiin kun ammas garaa na qabbaneessite. Harmeen koo yeroo deemtu obboleessa kee waliin dhufeensi gaggeessa waan naan jetteef guyyaa imala koo dura guyyaa tokko durseen jaartii sanatti qarshii 400 fi daa'ima koo laadheen buleen maatiin koo na gaggeessanii. Waa'ee daa'ima koo kanaa maatiin koo waan tokkoyyuu hin beekanii. Anis ergan deemee booddee waan hin argadheerraa gariin mucaa koof jaartii guddistuuf gariin immoo akkanaa keessuuf harmee kootti qarshii nan ergadha. Ergan biyya hambaatti malee waggaa 5 fixeera. Daa'imni koo haati ishee eenyu akka ta'e waan tokkoyyuu hin beektu. Haati koo yaa intala koo koottu manatti galiitii heerumii erga heerumtee otoon du'eeyyuu waan tokko natti hin fakkaatu jettee bilbilaan yeroo hundaa boossee natti himatti. Anis itti sodaadheen imimmaan na guute yeroo hundaa bilbila irratti hin cufa. Kun jireenya koo keessatti hibboo guddaa natti ta'ee jira. Isin obboloonni koo maal akkan gochuu qabu akkana gorsitan hadaraa jedheen ulfinaan isin gaafadha. MB Dubaay irraa nagaatti galatoomu. Burraaqi milkiitoo hin kuufu silaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee gammachuu kee malee booyaa kee narkini anuu sifan jira kurfootoo yaadini. Ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u jechaa. Egaan guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi MB Dubaay irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen ka'e akka irraa barattan homaa shakkii tokkoyyuu hin qabu. Egaan xiqqoosaa ta'uu guddaa jireenyi dhala namaa keessa dabarsuu qormaataa fi rakkinoota adda addaan kan guutamtedha. Obboleettiin keenya kunis bu'aa bahii jireenya ishee keessatti ishee mudate tokko lamaan nutti himtee jirti. Wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef isinis hibboo jireenya ishee keessatti uumame furuudhaaf yaadaa fi jajjabina keessan komentii jalatti akka keessan asumaan kabajaan isin gaafachaa. Anis gara yaada kootti yeroon darbu egaan jalqabumaa obboleettii keenya yeroo laaltan jireenya ishee keessatti dhiibbaa guddaa kan uumaa dhufe obboleessa ishee isa hangafaa yookiin isheen akka isa bira teessuuf ajajamte sanadha. Maatiin keenyi yeroo tokko tokko hamminaan yoo hin taane nuyi jireenyi keenyi bakka hin taanetti akka hin cabneef gorsa guguddaa fi eegumsa guddaa nuuf godhu. Haa ta'u malee garuu maatii tokko tokko keessatti maaltu mul'ata? Eegumsaa fi reebicha humnaa olii maatii hedduu keessatti ni mul'ata. Keessumaa shamarraniif amalli shamarranii uumamaan waggaa 13 hanga 16 gidduutti baay'ee ni jijjiirama. Kun immoo miseensa maatii keessaa keessumaayyuu dargaggootatti dhimmi kun baay'ee itti dhagahama. Kanaafis miirri dargaggummaa waan beekamuuf gara humnaatti jijjiirama. Kan obboleettii keenya immoo akkuma argitan reebicha humnaa olii dhumarratti jibbinsa hanga isheen mana sanaa gadhiistee baatuuf ittillee ta'eera. Deemes mana namaattis rakkattee otoo hojii hojjechaa jirtus gurbaan akka obboleessa isheetti qunname kabaja isheerraa fudhatee innumaas ulfooftee ulfa kanas baasuuf jettee yaaltus milkaa'uuf didee abbaa mucaattis wanta inni dirqisiise ishee gudeedee obboleessa ishee fakkaatee waan itti argamuuf akka abbaa mucaa ishee ta'ellee isa dhoksite. Kanarraas mucaa ishee guddisuufis waan rakkatteef jaartiin sun akkuma ishee gargaartetti biyya hambaatti deemte. Harmeen ishee yeroo hundumaa icciitii kana waan hin beekneef koottuu biyyatti galiitii heerumii kan hojjette hanga yoonaa hin si ga'a jettee yeroo hundumaa bilbilaan itti himti. Obboleettiin keenya kun immoo harmee isheetti waan kana itti himuu sodaattee ammayyuu dhiphinarra akka jirtudha. Ani obboleettii koo waan hin jedhu wanti kaleessa ta'ee darbe tokko irra deebinee sirreessuu eenyumtuu hin danda'u. Beektee isaa ta'uu dogongortee wanti kun hundinuu raawwatamaniiru. Obboleessa keefis rabbi hojii isaa haa laatu. Ati garuu jalqaba irratti fudhates haa dhiisus abbaa mucaa keetti mucaan sun kansaa ta'uusaa akka ittiin tunsiin jedha. Kun dogongora keessa guddaati. Si haa fuudhuu hin fuudhiini inni gaaffii biraati. Harmeen kee immoo hinumaa heerumtee akka ati dhala godhattu waan barbaadduuf akka kootti dhala kee
kee harmee keetti argisiisuun kee gammachuu guddaa harmee keef akka uumu nan beeka. Maaliif haadholiin keenya yeroo baay'ee abbaa manaa shamarran fiddee dhuftu otoo hin taane dhala sana ija isaaniitiin arganii akkoo jedhamanii boqochuu nu barbaadu. Hedduun keessanis waa'ee kana ana caalaa waan beektaniif yaada irratti laadhaa. Ani gama kootiin haadha keettis wanta kana dura ta'e hundumaa itti himiitii gara biyya keetti galii. Achi teessee dhiphachuu malee waan tokkoyyuu ofiif buusuu hin dandeessu. Yoo galte garuu yoo xiqqaate hawaasa waggaa dheeraaf irraa fagaatte daa'ima kee harmee keellee ija keetiin agartee ni quufta. Galateeffachuu kanan barbaadu manguddoo jaartii naannoo keessanii qaama hir'uu sana otuu eenyummaa fi maalummaa kee hin beekin dhiiga tokko sirraa hin qabaatiin daa'ima kee kan guddiste sana Waaqayyo fayyaa fi umurii dheeraa akka laatuufiin jedha. Yeroo tokko tokko naannoo keenyatti namoonni bulan nurra caalaa waan yaadaniif rakkoo keenyaaf furmaata nuuf ta'u Rabbi namoota akkasii naannoo keenyatti haa baay'isuun jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa irraa qophiin qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Obboleettii keenyaafis waan sinitti dhagahame yaada ishee jajjabeessuu komentii jalatti laadhaa fi namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu siniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti qophiiwwan isin bashannansiisuu fi barsiisuu xalayyaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa dabalatee waan isiniif qabattee dhiyaattuuf isinillee laayik sheerii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya taatanii seenaa jaalalaa yookiin xalayyaa jireenyaa nu barsiisuu danda'u. Qabaatan karaa lakkoofsa bilbilaa keenya komentii jalqabaa irratti argamu karaa teelegiraamii akka nuuf ergitan isiniin gaafachaa qopheesseef qindeesseen kan isinii waliin ture Gammachiisa Shoomeen jedhama. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa. Burraaqi milkiitoo hin kuufu silaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee gammachuu kee malee booyaa kee narkini anuu sifan jira. Warri kun warra yaabee beetu faadhaa.